هو كان ترى يقص في نورابي كنا بتجد أنا مبودا عمل مبودا يجو gargaaree maatii gargaaree biyya kee gargaaree chaayinaa gaafa kaan gartee boqqolloo nuti gartan anjimaan deeggaruuf jechuudha. Jimaa kana oomishee. Kanaafuu hayyoon kee guddaadha. Jimaa kana oomisheetiin chaayinaa yeroo biyya chaayinaa gargaaraa jechuudha maatii biyya kee bira kutee. Kanaaf amma oomisha biyya keenyaa biyyiitti jahan guddisuudha. Kanaaf amma hojii qabatamaa keessa gallee jirra jechuudha. Nuti amma booda gargaarsa chaayinaa gaafa kan nu deeggarsan arraan tara deebisneeti waggaa lama booda jechuudha chaayinaa jimaadhaan deeggaru. Nutis biyyi teenya Itoophiyaan seenaa biyya gargaaru baay'ee waan qabdu jecha oomisha irra jabannee biyya teenya biyyiitti jahan dinagdee biyyiitti jahan dabaluudhaaf qabsoo gallee jira jechuudha. Hojii qabatamaa keessa seennee jirra. Kanaaf jimaa keenya amarkullee daalachee jechuudha. Oomishnee Ameerikaa deeggaruuf qophii irra jirra. Hojii keessa gallee jirra. Akkasitti dinagdee irratti haa jabaattu Oromoon. Hojii qabatamaa keessa gallee jirra jechuudha. Kanaaf yeroo biyyi waggaa dhufu jimaan kun jimaa addaati. Jimaa kana oomishnee biyya teenya jechuudha gara fuulduraatti ceesisuudhaaf haala qabatamaa keessa gallee jirra jechuudha. Akkana jira. Jimaan kun eega dhaabbatee ji'a lama qofaa jechuudha. Jimaan kun ji'a lama eega dhaabbatee jechuudha. Kanaaf akkanatti haala qabatamaa gara tokkoonis kuduraalee dhaabuudhaan jechuudha. Kuduraa akka qayyisir ooyiruun kun mixed farming keessatti waan ramadamuuf kuduraalee akka qayyisir baala qayyisir kanneen akka baala qayyisir fi kanneen akka goommaniidha, raafuu maraadha, kanneen akka dinnichaa kanneen kana keessatti haaluma kanaanis boqqolloonis iddoo kana geessee jirti jechuudha. Kanaaf yeroo ammaan tana ooyiruu kana fakkaattee jechuudha. Calla guddistuu biyya keenya fayyadamnee haala qabatamaa biyya teenyaatiin oomisha gahaa akka oomishnuuf bara 2015 hojii qabatamaa keessa seenaa jirra jechuudha. Gash alle hulli gosh gash alle hulli
خيط ودها والكيكة خيط ود هو كان كراهية بس أبي نورابي كنا نبتدي أنا مبودا عمل مبودا يجو gargaaree maatii fi gargaaree biyya fi gargaaree chaayinaa gaafa kaan gartee boqqolloo nuti gartan anjimaan deeggaruuf jechuudha. Jimaa kana oomishee. Kanaafuu hayyoon kee guddaadha. Jimaa kana oomisheetiin chaayinaa yeroo biyya chaayinaa gargaaraa jechuudha maatii biyya fi bira kutee. Kanaaf amma oomisha biyya teenyaa biyyiitti jahan guddisuudha. Kanaaf amma hojii qabatamaa keessa gallee jirra jechuudha. Nuti amma booda gargaarsa chaayinaa gaafa kan nu deeggartisan har'aan tara deebisneeti waggaa lama booda jechuudha chaayinaa jimaadhaan deeggarra. Nutis biyyi teenya Itoophiyaan seenaa biyya gargaaruun baay'ee waan qabdu jecha oomisha irra jabaannee biyya teenya biyyiitti jahan dinagdee biyyiitti jahan dabaluudhaaf qabsoo gallee jirra jechuudha. Hojii qabatamaa keessa seennee jirra. Kanaaf jimaa keenya amartuullee daalachee jechuudha. Oomishnee Ameerikaa deeggaruuf qophii irra jirra. Hojii keessa gallee jirra. Akkasitti dinagdee irratti haa jabaattu Oromoon. Hojii qabatamaa keessa gallee jirra jechuudha. Kanaaf yeroo biyyi waggaa dhufu jimaan kun jimaa addaati. Jimaa kana oomishnee biyya teenya jechuudha gara fuulduraatti ceesisuudhaaf haala qabatamaa keessa gallee jirra jechuudha. Akkana jirra jira. Jimaan kun eega dhaabbatee ji'a lama qofaa jechuudha. Jimaan kun ji'a lama eega dhaabbatee jechuudha. Kanaaf akkanatti haala qabatamaa gara tokkoonis kuduraalee dhaabuudhaan jechuudha. Kuduraa akka qayyisir ooyiruun kun mixed farming keessatti waan ramadamuuf kuduraalee akka qayyisir baala qayyisir kanneen akka baala qayyisir fi kanneen akka goommaniidha, raafuu maraadha, kanneen akka dinnichaa kanneen kana keessatti haaluma kanaanis boqqolloonis iddoo kana geessee jirti jechuudha. Kanaaf yeroo ammaan tana ooyiruu kana fakkaatti jechuudha. Jala guddistuu biyya keenya fayyadamnee haala qabatamaa biyya teenyaatiin oomisha gahaa akka oomishnuuf bara 2015 hojii qabatamaa keessa seenaa jirra jechuudha. Gash alle hulli gosh gash
አለሁልህ ከየት ተወደኸ ወልቀይገ ከየት ተወደ